السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمة هركفوني وري أمنتي براس. أسعد الله صباحكم بكل خير. غنمي كيسان غنمي قال ربي سيني هقولو المان رومو بك جرتنت نجني ربي سيني وجن هجرات يرمى يرود آنيقا أجندا بافا مرت غريباني دبچون چرانو فتهي تكي بويتيس چرانو تهي تكي مو غنمونيس چرانو تهي جچودا سبب إنسا ummanni arjaan ummanni gara laafessi ummanni ofii beela'ee nama nyaachisu ummanni ofii isaatii daaree nama uffisu har'a ganameeti miidhamaa jira jechuudha. warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka yeroo mara isin bira gahu hin dagatina. dhimma anis wallagga jedhurraaji mata dureen haasaa kiyyaa anis wallagga waan jedhurraaji. wallaggi maal balleesse maal dogoggore عربة وانجلني لا تقتلوا أسود بلادكم فيأكلكم كلاب أعدائكم جد يروا مماك وكجرن لين عندك يتين الجيسيني سري أرماتو سنياتي جتشو الأمانانسا واللقوا مالته فجي فما جرى نتي أكنا ما بيك أبوتي أما أكنما موتما ويك أبوتي بالله عليكم أرى لفا أمت سدي جري شانيت أمتا فت أجران ونجتشا ترتي شانين موتما دا جرا تران غرونا منو جيسا جرو أما كالتي دان أرغنة جدا نما كالتي دان إيغا إلمان أورمو بوسا جرو آنو ليف چلنكو gurraan dhageenyeet morma muranii fannisanii bira ta'anii suuraa ka'u immoo ija keenyaan rabbi nu garsiise. ija keenyaan rabbi nu agarsiise jechuudha. ummata nama nyaattu ummata osoo nu nyaattu gara bal'inaa fi bitamtoota oromiyaa keessa jirtuutiin nurratti as baateeti har'a ilmaan sabaa qaalii ilmaan saba isiitiif dhaabbatti lafa isii irratti lafa ormaa miti daangaa ormaa dhaqxee hin cabsine oromiyaa keessatti akka feete gadi galabbaxxee ol galabbaxxee bulchuu qabdi. dhufee wal ijaaree sareen abbaa gaarii qabdu oolaan abbaa gaarii qabdu duba ala keessee bultii jedhaa oromoon. akkasii laata mammaaksa kana baay'een beeku. akkas ta'e dubbiin ummanni namoonni jiraa miiliyoona tokko ol yookiin toora miiliyoona tokkoof 500,000 ta'u oromiyaa kililii keessa qofa jiraatu achirraa wal ijaartee dhufteeti ummata keenya buqqisaa jirti. nuti akka oromootti mootummaa isin qabnu mootummaan isin jirtu hattuudha dhugaa rabbi hattuu fi sobduu fi saamtuudha. isiin dhummaanuu nafxinyaadha. mootummaa oromiyaa bulchaattu kuni mataan siituu nafxinyaadha. namni tokko akkamitti biyyi tokko si'ii biyya tokko eeguu si'ii biyya tokko of hirkatti bulchuu duriyyeen dhuftee ummata keessirratti ajjeestee baanaan afaan si cuqqaallattee dhiifti. garuu waboon eessa dhaqe jechaa turre hin jiranii jechuudha. maanaan isaa maali? mormi ijoollee sanaa muramuun rafaniin naa mormi jaraa hin muramne siniif agalu jaraa hirriiba irra jiranuu mormi jaraa hin muramne kuftee seenaa gooteeti
seenaa jajjaboo gooteeti kan mormi murameef. Osoo saba sirraa difaa'a gootuu otoo saba sirraa deebiftuu mormi jaraa muramee asumarraa fudhachuu qabna. Dhuguma sabaaf dhaabbataatti jechuun. Jarri kan himachaa jirtu poolisii Oromiyaatii fi abaa'oo shaneetu waliin gurmaa'anii poolisii keenyaa warru kunnaan poolisii Oromiyaas ajjeefnee abaa'oo shanees ajjeefne jedhaa jirti. Dhuguma asitti waan na gammachiisu tokkon arge. Innis jarri kun edaanuu walii jaraatii fi wal lolaa jiru malee yoo diin asitti ka'ee jedhe waliin jiru jechuun natti dhagahame jechuudha. Walii jaraatiif wal lolaa jiru malee walii isaaniitiif wal rukutaaru malee yeroo diinni dhuftee jette waliin diina ofirraa qolachaa akka jiran gabaasa BBC'n edaga baase keessatti ragaa guddaa nuuf ta'a. Humni hidhatee bosona jiru akka inni saba isaarraa lolaa jiru hamma lubbuttii tokkittii lubbuu qabu of wareegee lubbuttii qabu wareegee du'aansaa mormirraa murameet alaabaa fakkeeffamee fannifamutti. Lafa duniyaa kanarratti namni nama ajjeessa nama mormirraa muree alaabaa taayisee bira taayee suuraa ka'u fannifatee magaalaa keessa deemu addabaabaayii irratti fuudhee fannisu hin agarre ummata nama nyaachuu kana malee. Wallahi baay'ee garaa nama nyaata. Ijoolleen kun yoona barattoota yuunivarsiitiirraa bahan ijoollee saba kanaaf jecha dubbiin ganoo ta'eeti silaa har'a barra rakkinni gaarumaa nutti jira. Haqiiqa rabbii gaarumaa jaratti uma biraa nutti jira. Har'a silaa kabajaa jarri biyya bulchaattiifuu namni qeensa Oromoo tokko buqqisu ture. Humni duriyyee wal ijaare dhufee biyya aanaa tokko akka eda himaa jiranitti gandoota 19 ganda 19 jedhaa jiran jarra mootummaati maayira 19 isaa warra bulchitoota achi keessaa ganda 19 xuluqiitti simbira tokko keessa hin jiru Oromoon baafachiifte. Ganda 19 jechuun meetira meeqa haganni fakkaatu beekamaadha. Gara laafinsa jaraatiif yookiin warrummaan immoo Oromiyaa bulchaattuu fi Itoophiyaa bulchaarra jedhaartu kun shirri duuba jaraa jiruu fi tarii akka jarri Oromootti balleessuudhaa deemtu asirraa namatti mul'ata. Wallahi alaa deemu. Qoy maal jirraa jedhan bakka jirri hadhabamanu uummanni ofirraa akkuma gaafa wayyaanee sanaa ofirraa hin deebisa. Uummanni harka qullaa ta'us waan godhe ni godha. Eefa mootummaan nagaa hin jirre, eefa mootummaan nageenya namaa kabachiisu hin jirre, eefa abbaan feete dhuftee ajjeesitee baduu miti ajjeesitee kaatee achi keessatti gadi ijaarrattee dhaabbataattu taheeti. Mootummaa maalii qabna nu? Hattuu malee hattuutu iyyee nama nagaadhaan deemteeti hattuu namaan jetti. Isa ta'e bar. Wallahi akkas. Hattuun eenyuun akka tahe shororkeessituun eenyuun akka tahe nutti mul'ataa jira. Haa rabbi si haballeessu. Ana wanneen hin dhaamu dhumarratti obboleewwan kiyya wanneen nu walii dhaamnu wanni nuti walii gachuu qabnu haga danda'ameen amma namni Facebook dhiisee gara tiktakii deebi'eeti achirratti kun geemii taphataa kun wal janajjanaa kun maarree godhaa kun wal arrabsaa kun paartiidhaa kun jinniidhaa kanaan achitti mashguula ta'ee achitti du'ee dhabame namni osoo gara Facebookii dhufee namni tokko dura bu'ee harkiseeti uummanni keenya harkifamuu beeka silaawu waasaa harkisuu beeka. Qixxa jirruun gara Tiwiitiriitii fi gara Feesbuukaa deebi'uun keenya dirqama ta'a.
wanni kun wallagga kan dhumaa jiruuf humna hidhatee miti ummata nagaa buqqisaatti dachii bareedaa san dachii bareedaa oromiyaan qabdu keessaa dachii tokkoffaa dachii oromiyaan qabdu keessaa dachii wallaggaa fi lubbaa boriif jimma dachii tokkoffaadha akka oromiyaatti dachii yabbuu kan jedhamu dachii kana nyaachuudhaaf maraataa jirti jechuudha rabbi sii hadhabamsiisu ibsa kanaaf waan barreessinus waan poostii goonus gara feesbuukaa haa deebinuu nuti wallagga jennee sagalee haa taanu paartii feene deeggarrus har'a waa'een paartii dhaabbachuu qaba waa'ee oromummaa qofaa fi waa'ee tokkummaa oromoo qofa jabeessuu nurratti barbaachisaadha warri na hordofaa jirtaniif warri ganaa na hordoftanis bakka jirtanutti nageenyi isiniif haa ta'u injifannoon ummata oromoo bal'aaf haa ta'u injifannoon qeerroo fi qarree oromoo 5,000 ol dhumtee bilisummaa kana fiddee kaanaan durriyyeen harkaa buttee karantaanetti oofte jetteef haa ta'u bilisummaan gammachuun warra dhugaadhaan ummataaf dhaabbataara nuuf haa ta'u. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.